السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبجمتوتا هردفتوتا ما هي شو أكم جرت نجاك يسني فيادا نتنجاك أبنا الحمد لله. هرّا بك بريدو بك أجائبة بك هدو قرتك اللينسي نمتولو اللينسي أورجانيسي قرتي هدو نما هو تتكجرة. هرّا مو وانتي إسنتي ديبنيف كان درا فيديو أسرت قديفني ترى أكغرتي أبليش كيا ماهين غرا بيا كينيا دي ما ترى أسرت سينما تنسني جرا سامبودا إيش أكغه مال ركجرو وانجرا هم دسني في نفسني دي فما جتشا هرجع كونو فيديو هاري أولت ديبني جر أكم جرتن نجا كبدني جرتني داوتو تكينيا كبجمو الحمد لله جا ربي بقلني هاجه وبليسكي يا مامين يمكن ماهين نجيان بيا كينيا جهة جراجتشو والله وروني قرتي دواي قوتني في أك قرتي نجيان قولو دواي كيسن كومنتي كيسن جلدي من دبسات وره كيوتيوب كي رتيس قديسة كيسا رتيس والله وروني دواي قودا ترتني في ججبيسا ترتني في هدو غلطو ما سننجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتعفي وردفتو تخيني فرنا قاقسني في يارا جرتني يسير رادا فيديو خلرا فريجرا مالي بيزي تاني نمني كزي كمنا بيزي تيه وان قدو في وان ديس ودولا بيجا خيسا قاسان مراسني نمانگو ودچورا سعدوني بريتيني ديتي يرون انگاها كتير راقبان قبضو سنيف بيزي تاني فيديو لسني مرة يسير غلطون فچورا من وسنتين نيگاها انجر جرو عربو روسين نبيان نوگه جچورا أكستي ومعران تنمو وريتن ما هي شو داوتن اسم قلتهم فتشو فيديو تكتك سيني مروف ديانة جرى سينين جنة أكسم روزا لين جرتين وصدين كان جرى روزا ما يشوف يوهاري تعطي السلام تدابكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تعفيك بجمتو تماي شو وندقي سنو نغان كنك اللي سران كان أن الرامد سناغو سنجا وصو أمنتي في كتا هنجنة بكو مجر تنتيم هذا اللي ما يشوي فيه هدسي ده هذا رتر كمان كنافو وردفتوني ما يشوي سنتني ما يشوي سبسكرايب لايك شير بوتني ما يشوي أكجنا دابتني ما يشوي كنا أكما بيتن أبليسا أوفسا كنا نمني هنبين هنجرا جده هيادو كنافو أبليسا أوفسا كنا أكا سبسكرايب بوتني شير بوتني في جنا دابتني جدي تسنين جنا أوفسا وان جومي سمرا لالا مالي فكا دان مالو سيسا جرو هدو غلطوما كلاني توبي في روزا تيوب داوتو تكينيا كبجمو فيديو كينيا كهراغا غاف غارتي وبليس كينيا غربيه كينياتي gaggeessinu obboleessa kiyya san deebinee wanti gartee isin beeksifne tokko hin jiru garuu obboleessi kiyya akka achi nagaan gahee jiruu fi waan inni keessa jiru waan tokko isiniif himuu fi viidiyoon har'a alhamdulillah gaa obboleessi kiyya maahiin nagaan biyya keeniyaa dhaqee jira nama gartee achitti isa qeebalee hanga ammaa achitti gartee isa gargaaraa jiru waan gartee biyya saniif deemeefillee waan inni achi dhaqeefillee nama haala mijjeessaa jiruu fi tokkotu jira. Namni san ammoo obboleessa keenya jaalatamaa fi kabajamaa nama gartee natti qaalii nama natti jabaa isin hundi ni beeytanii ibsu jedhama ibsaa ni beeytan hundi keessanuu ibsuu fi obseedha yuutuubiin isaanii kaja'u akkasii obboleessa kiyya kana namni gartee biyya san keessatti gargaaraa jiru akkasuma haajaa inni biyya san dhaqeetiif illee waan tokko namni mijjeessaa jiruu fi ibsuudha jechuudha. Obboleessi kiyya gaa nagaan gahee jira biyya keeniyaa nagaan gahee achirraa gartee waan achi dhaqeef illee haala mijjeessaa jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo namni tokko gaa biyya tokko yeroo deemu haajaaf deema. obboleessi kiyya haajaaf gara biyya keeniyaa san deemee ture haajaan inni deemeef sanillee haala mijjeeffachaa jira amma akkasii ammallee du'aa'ii keessaniin hin dagatinaa du'aa'ii godhaaf akka gartee haajaa inni biyya san dhaqeefillee waan achi gaheefillee galmaan gahatuun isiniin ja'a akkasii inni biraa warroonni gartee yuutuubii chaanaal obsaa tiknoorratti na hordoftan
yuutuubiin kun ko obboleessa kiyyaati kamaahiiti kana duragaa ana kulanillee waliin taanee isinii beeksifnee turre harallee irra deebi'uudhaan warroonni chaanala kanaaf haaree taatan kottaa subscribe godhaa fi innilleen biyya san keessa taa'ee waan gartee keessa jiru akkasuma viidiyoo gartee nama bashannansiisu nama buhaarsu fuulduraaf waan hedduu takka hojjechuuf yaada qaba maa hin jechuu asirratti isiniif hojjetaa jechuudha akkasi har'a gaa bikka ajaa'ibaa jirra dhugaa dubbachuuf. Akkasii jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota keenya akkuma mata duree irratti takkummoo isinii himetti obsaan maayii shoo jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa waan inni keeniyaa dhaqeef gaa isiniif himee jira isiniif lammada hin barbaachisu gamanumaan deebi'ee wanni jechuu barbaadu nama tokko kan yuutuubii banatee lafaa ol ka'ee jajjabaatee waan sanniin dalaga jiru diraamaa koomeedii waan adda addaa dalaguudhaaf yaada qaba inni yoo haalli qilleensaa mijaa'eef namni inni bira jiru gaa nama beekamaa ibsu endo obsee faa bira ijoollee qaqqaalii warra yuutuubiin dura dalaguudhaan beekame bira jira isaan kunis gaa ni jajjabeessan cinaa dhaabbatan viidiyoo adda addaa isaanii wajjin ni hojjeta waan adda addaa yoo haalli qilleensaa mijaa'eef wanni hundi wal qixxaattee fi garuu isin jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa du'aayii godhaa fi viidiyoo inni gadhiisu kafeetii haa taatu dhaqaa laayikii sabskiraayib godhaa warri nu jaalattan warri nu kabajan jechuudha. Daawwattoonni keenya kaakuulanitis kiyyas dhaqaatanii sabskiraayib godhaanii cinaa dhaabbadhaa. Nuti Oromoon tokko wal qoodus hin qabnu. Kanaafuu Oromoo ta'ee yoo isin nu bira dhaabbatiin eentu nu bira dhaabbata. Allah maqaan isaatu baay'ee namatti tola. Maayishoo shaw sabskiraayib godhaa laayikii godhaa. Dhaqaati laayikii godhaa sabskiraayib godhaa cinaa dhaabbadhaa. Jajjabeessaa akkasumatti gaarraa diiqaa jiru tana xiqqishoo isinitti agarsiisna yoo yaada biroo qabaanne itti isiniif itti daballaa hin qasuu nu faana daawwadhaa jirna agarsiisna. Bakki kun bakka ajaa'ibaati Finfinnuma keessa nuti yeroo jalqabaatti dhufne bakka kana dhugaa dubbachuu fi akka hadiiqaati hadiiqaan beeytanii paarkii akka paarkiiti garuu guddaadha bakki kun keessi isaa daawwattoota keenya waan isin ajaa'ibu bakki kun Finfinnuma keessa keessattuu manaan hangaloo irraan fagaatu daqiiqaa 5 akkas fagaata hedduun fagaatu jechuu bakka hangaloo irraa garuu ooruun kun guddina isaa miilaan keessa deemtee fixxu amma hanguma kanatti tottolchanii wal qixxeessan kana arkaa jirtan malee asii oliinis guututti ilaa hanga manneen fooqii sana agartanii manneen fooqii asii olii ilaa hangasitti oorotuma jechuu hadiiqaa jechuu barbaadeeti paarkiidha bakka kana jirra gaa har'a isinitti daawwachiifna Oromiyaan jiituun gaa tana fakkaatti namni Oromiyaa keessa jiru gaa hanga jiraatu hanga rabbiin gartee umrii isaaf kennee jiraatu bashannanaatuma jiraate jechuudha. Maaliif qilleensa Oromiyaatu qilleensa bashannanaati. Oromiyaatu biyya bashannanaati. Oromiyaatu qilleensa gartee uumamaa qilleensa urgaawaa qilleensa gartee jireenya ilma namaatiif ta'u qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyyoota biroo yoo fudhattan shirkaalee gurguddaa jira kampaniilee gurguddaa waan adda addaa oomishuutu jira. Kampaniileen gurguddoon waan adda addaa oomishu kuni warshaalee jechuudha. Warshaaleen kuni aara baasaa aarri isaa san keemikaala addaa qaba. Keemikaalli san nama gartee miidhuu danda'a jechuudha. Qilleensa biyyaatillee faaluu danda'a. Lubbuu ilma namaatii fi lubbuu qabeeyyii adda addaa irratti illee miidhaa garagaraa geessisuu danda'a. Garuu qilleensi biyya keenya qilleensa gartee urgaawaa biyya keenya keessa illee warshaan hin jiru jechuu barbaadeetimi. Biyya keenya keessa warshaan ni jira garuu warshaaleen hanga jiru fagoo jira jechuudha. Akkasuma baay'inaan illee hin jiru warshaaleen saniif egaa Oromiyaan gartee qilleensi isii akkana bareeduuf ka gartee wanni gartee lafa Oromiyaa irraa biqilu hundi waan jiidhaa tahee akkanatti bareeduuf kanaafi jechuudha daawwattoota keenya. Egaa viidiyoo kana gaa isinitti hin dheereessinu. Wanni dhufneef gaa obboleessi keenya nagayaan Keeniyaa dhaqee biyya sanitti gartee haala gaariin jiraachaa jira waan inni keessa jiru kana dura isinii beeksifna waan jennee turreef waadaa isinii gallee isinii guunnaa waan jennee turreef viidiyoo kana isinii waraabnee jechuudha.
Taa'onneet. Andammoo kuma keessatti deemnu bichaa qaba. Egaa daawwattoota Maahii Show viidiyoon keenya akka har'aa kana fakkaata. Akkasii isinilleen Maahiitu akkasuma isinilleen yuutuubii Maahii Show kana viidiyoo asirratti gadhiifnu yeroo takka takka nulleen dhufnee viidiyoo asirratti isiniif gadhiifna. Laayikii godhuu, sheer godhuu, sabskiraayib godhuu jajjabeessuu hin dagatinaa jenna. Akkasii nagaan nuuf turaa jenna. Dhumarratti wanni jettan jira isin? Wanni biraa hin jennu warri hordoftoonni baay'eetu micaa cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaa yoo isin nama jabeessin nama jajjabeessu hin jiru. Viidiyoo bareedaa ajaa'iba kan addaa kana qabannee isin dhiyaannaa marraa lammata. Akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin hin jenna. Ayyaadaan qabaabsa. Ayyee. Maahii Show gamanumaan jajjabeessuu qabdan, cinaa dhaabbachuu qabdan. Akka nu jaalattanitti jaalachuu qabdan. Mucaan kun biyya ormaa jira, nu biraa deemee Finfinnee irraa deemee jira akkuma agartan akkuma beektan. Saniifuu gaa bakka jirutti waan bareedaa isiniif dalagaa, waan bareedaa namni inni bira jiru nama qaalii, nama kabajamaadha, ijoollee qaqqaalii, ijoollee kabajamtuudha. Isaanis jajjabeessan, isin immoo jajjabeessuun, sabskiraayib godhuun, laayikii godhuun cinaa dhaabbachuu qabdanii isin jenna. Dhaamsa kiyya kaarra Maahii qabu kana fakkaata. Maahii sitti haa tolu isin jenna. Bakka jirtutti haadhaa fi abbaa si haa godhu, mukaa citaa si haa jajjabeessuu, cinaa haa dhaabbatan. Hundi isaaniitu akkuma nu wajjin taphachaa, nu wajjin kofalaa viidiyoo adda addaa waan adda addaa dalaguu barbaadutti achitti illee waan babbareedaa rabbiin waan adda addaa akka dalaydee uummata cinaa dhaabbattu isin jenna. Saniifuu gaa viidiyoon keenya kaarra Maahiif qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii wal deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baay'ee isin jenna.